Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Caffee Miidiyaa oduu torbanii isin biraan gahuuf qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura oduu keenyatti nu faana turaa affeerraa keenya. Oduu waliin Laliseessisaa. Oduu dursuun hangafoota isaanii. Waldaan dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa diizaayinii Caffee Ikoo Riizoort gamaggamsiise. Ji'oottan ja'an darban guutuutti riifoormiiwwan gara gochaa qabatamaatti jijjiiruuf hojiin hojjetamu cimee itti fufeera. Dhaabbanni Ovid Group jedhamu Finfinneetti teknooloojii keebil kaar jedhamu hojiirra oolchuuf ta'uu beeksise. Diyaaspooraa hirmaachisuun investimentii fi misooma Oromiyaa milkeessuuf hojjetamaa jira. Tumsi daandii qilleensa Itoophiyaa fi Boeing walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Ameerikaan gama diinagdeetiin qaban caalatti kan cimu ta'uu Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Aaveen Hoosee Moosingaa beeksisan. Amma oduu bal'inaan waldaan dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa diizaayinii Caffee Ikoo Riizoort gamaggamsiise. Gabaasa dabalataatiif lammii Mangistuu akka xaanutti dhiyeessa. Waldaan dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa diizaayinii Caffee Ikoo Riizoort magaalaa Hoolotaatti ijaarsuuf jiru jalqabsiisuuf koreewwanii fi hooggantoota bulchiinsa magaalaa Hoolotaatiif ibsa taasisuudhaan diizaayinii riizoortichaa gamaggamsiiseera. Waldaan dargaggoota Caffee akkuma kaayyoof karoora isaatti hojiiwwan garaagaraa irratti bobba'uudhaan kan hojjechaa jiru yoo ta'u, yeroo ammaa kana pirojektiiwwan gurguddaa bu'aa qabeessa ta'anii fi carraa hojii bal'aa ta'e miseensotaaf uumuuf fayyadu hojjechaa jiraachuun ni beekama. Kanuma irraa ka'uun magaalaa Hoolotaa lafa hektaara tokko irratti riizoortii Caffee Ikoo Riizoort jedhamu kaapitaala qarshii miliyoona 320 oliin ijaarsisuuf diizaayinii isaa hojjechiisee xumuruudhaan gamaggamsiiseera. Diizaayiniin riizoortichaa yoo hojjetamu qabiyyeewwan aadaa, duudhaa, seenaa fi eenyummaa Oromoo kan keessatti calaqqisiifame yoo ta'u, hawaasa naannoo sanaatiif bu'uuraalee misoomaa dabalatee faayidaawwan adda addaa kan kennuudhas jedhameera. Riizoortichi keessoo isaatti bakkeewwan bashannanaa garaagaraa, bakka bashannana daa'immanii, bakka ispoortiin itti hojjetamuu fi biqiltuuwwan nyaataaf oolan garaagaraas ni qabata jedhameera. Gamaggama diizaayinichaa irratti argamuudhaan yaada kan kennan kaantibaan bulchiinsa magaalaa Hoolotaa obbo Isheetuu Baqqala magaalaan Hoolotaa teessuma lafa gaarii kan qabduu fi haala qilleensa mijataa ta'e waan qabduuf jireenya namaaf baay'ee filatamtuudha waan ta'eef waldaan dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa riizoortii kana asitti banuun isaa hawaasa naannoo keenyaatiifis ta'ee guddina magaalaa keenyaatiif carraa gaariidha jedhaniiru. Hooggantoonni bulchiinsa magaalaa Hoolotaa saganticha irratti argamanis yaadota garaagaraa kaasuudhaan kan mari'atan yoo ta'u, pirojektichi hooggansa cimaadhaan hoogganamee saffisaan xumuramee tajaajila kennuu akka jalqabuuf nuti deeggarsa barbaachisaa ta'e kamiyyuu ni taasisnas jedhaniiru. Nuti hooggantootaa fi miseensota gama hundaan si'oomee beekumsaan cime akkasumas ofitti amanamummaadhaan kan hojjennuu fi hojjisiisnu waan taaneef wanti nuti hojjenne hin milkeessine hin jiru kan jedhan hundeessaa fi pirezidaantiin waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Hidashuu bulchiinsonni magaalaa Hoolotaa gama hundaan jirtan deeggarsa nuuf taasisaa turtanii fi gara fuulduraattis milkaa'ina hojii keenyaatiif deeggarsa nuuf taasistaniif guddaa galatoomaa jedhaniiru. Ji'oottan darban guutuutti riifoormiiwwan gara gochaa qabatamaatti jijjiiruuf hojiin hojjetamu cimee itti fufeera. Gabaasa dabalataa akka xaanutti dhiyaata. Ji'oota ja'an darban guutuutti riifoormiiwwan gara gochaa qabatamaatti jijjiiruuf hojiin hojjetamu cimee itti fufu ministeerri hojii fi ogummaa Mufaariyaat Kamiil beeksisan. Ministeerri hojii fi ogummaa aadde Mufaariyaat Kamiil raawwii hojii kurmaana lammaffaa ministeerichaa ilaalchisuun ibsa kennaniiru. Ibsa isaaniin ji'oota ja'an darban bobbii hojii biyya keessaa fi alaan lammiilee miliyoona 1.4 carraan hojii uumameera jedhan. Ji'oota ja'an darban guutuutti riifoormiiwwan gara hojii qabatamaatti jijjiiruuf hojiin hojjetamu cimee itti fufu ministeerittiin ibsaniiru. Gufuuwwan sirna ijaaruu fi carraa hojii uumuu qulqullina qabu akka hin jiraanne taasisan furuuf xiyyeeffannoon hojjetamuu beeksisaniiru. Haaluma kanaan ji'oota ja'an darban lammiilee miliyoona 1.5 leenjii gaggabaaboo akka argatan taasisuuf karoorfamee lammiilee miliyoona 1.2 kennamuu akka danda'ame ibsaniiru. Gama biraan ji'oota ja'an darban lammiilee miliyoona 1.4 carraan hojii biyya keessa fi alaa uumamuu himaniiru. Baatii torba keessatti lammiileen 230 leenjii fudhatanii biyyoota alaattis ergamuun carraa hojii argachuu kaasaniiru. Biyya keessattis lammiileen gara hojiitti galan hanqinni maallaqaa akka isaan hin mudanne baankii misooma Itoophiyaa waliin qindoominaan hojjetamaa jiraachuus himaniiru. Oomishaalee intarpiraayizootaa beeksisuuf hojjetamaa turus eeraniiru. Akkasumas iddooleen gurgurtaa oomishaalee intarpiraayizootaa ijaaramaa jiraachuu dubbataniiru. Dhaabbanni Ovid Group jedhamu Finfinneetti teknooloojii keebil kaar jedhamu hojiirra oolchuuf ta'uu beeksise. Gabaasa dabalataa akka xaanutti dhiyaata.
Dhaabbanni Ovid Group jedhamu Finfinneetti teeknooloojiin keebil kaar jedhamu hojiirra ooluuf ta'uu beeksise. Ovid Group jedhamu Finfinneetti teeknooloojii tajaajila geejjibaaf oolu konkolaataa funyoon keebil kaar hojiitti galchuuf hojjechaa akka jiru beeksiseera. Dhaabbanni Ovid Group jedhamu kan damee ijaarsaa irratti magaalaa Finfinneetti baay'inaan bobba'ee jiru rakkoo geejjiba magaalattii furuuf hojjetaa jiraachuu beeksiseera. Hojii gaggeessaa olaanaan Ovid Group obbo Yoonaas Taaddasaa akka jedhanitti rakkoo geejjiba jiraattota magaalattii hiikuuf teeknooloojii kana hojiitti galchuuf qorannoon hundaa xumurreerra jedhan. Teeknooloojiin kun sarara konkolaataa fi baabura magaalattii keessatti diriirfamee jiru osoo hin tuqin hojii kan eegalu ta'us obbo Yohaannis dubbataniiru. Diyaaspooraa hirmaachisuun investimentii fi misooma Oromiyaa milkeessuuf hojjetamaa jira. Gabaasa dabalataaf Lammii Mangistuu akka ta'anutti dhiyeessa. Diyaaspooraa hirmaachisuun investimentii misooma Oromiyaa milkeessuuf hojjetamaa jira. Waldaan Diyaaspooraa Oromiyaa akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2015 kan hundaa'e yoo ta'u yeroo ammaa miseensota 13,000 irra ga'ee jira. Waldaan kunis hojii investimentii fi misooma irratti hirmaachuun carraa hojii uumuu fi diinagdee biyyaa guddisuu keessatti ga'ee guddaa qaba. Diyaasporaanis jaalalaa fi kabaja biyya isaaniif qaban hojii investimentii fi misoomaa irratti hirmaachuun agarsiisuu qabu. Diyaasporaan Oromiyaas kallattii adda addaan misooma biyya keenyaa tumsaa jiru. Tibbanas sagantaa marii dhimma hirmaannaa investimentii diyaaspooraa Oromiyaa fi misooma waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti taa'amee jira. Kaayyoon isaas haala guddinni misoomaa fi biyya irra jiru hubachuu fi qooda diyaasporaan investimentii fi misooma Oromiyaa keessatti qabu hubachiisuudha jedhameera. Itti gaafatamaan dhimma diyaaspooraa Oromiyaa obbo Amin Jundi jijjiirama siyaasaa fiduu keessatti diyaasporaan ga'ee guddaa ba'uu ibsanii yeroo hongeen mudatee fi ijaarsa hidhaa haaromsa guddicha Itoophiyaaf deeggarsa taasisaa turaniif galateeffatanii jiru. Itti gaafatamaan waajjira pirezidaantii Oromiyaa Dr. Abdullaaziz Daawud bara 2000 sadarkaa biyyaatti diyaaspooraaf waamichi taasifamuun gara biyyaa dhufanii turuu ibsuun carraa kanatti sirnaan hin fayyadamin hafuu himaniiru. Diyaasporaanis kan biyya tumsuuf hojjetu akka jiru kan biyya diiguuf hojjetus jira jedhan. Uummanni waan guddaa isinirraa waan eeguuf misooma uummataa deeggaruu akka qaban waamicha taasisanii jiru. Itti aanaan hoogganaa biiroo investimentii Oromiyaa obbo Eliyaas Dannaqas haasa taasisaniin diyaasporaan Oromiyaa walqixxummaa fiduuf qabsoo guddaa taasisaa turuu ibsuun yeroo ammaa sirni hundaaf mijatu ijaaramee gaaffii diinagdee irra jirra jedhan. Labsiiwwan investimentiif danqaa turan hedduun fooyya'ee waan jiruuf sadarkaa naannootti diyaaspooraaf simannaan taasifamuun investimentiitti akka bobba'uuf haalli mijataan jijjiiramaan asitti uumamuu himaniiru. Yeroo ammaas investimentiiwwan 23 ol Oromiyaa keessa jiraachuu ibsaniiru. Keessumaa bifa adda ta'een magaalaa Shaggar keessatti investi gochuuf haalli hundi mijatee waan jiruuf diyaasporaan Oromiyaa gara Shaggar dhufuun akka misoomsan affeeramaniiru. Waldaan diyaaspooraa Oromiyaas gama barnootaan ijaarsa manneen barnootaa fi kitaabaa dhiyeessuun deeggarsa gurguddaa gochaa akka jirus ibsameera. Tumsi daandii qilleensa Itoophiyaa fi Boeing walitti dhufeenya Ameerikaa fi Itoophiyaan gama diinagdeen qabu caalatti kan cimsu ta'uu Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Arvin Hussein Masingaa beeksisan. Gabaasa dabalataaf Lammii Mangistuu akka ta'anutti dhiyeessa. Garee daandii qilleensa Itoophiyaa kaattisa jalqabaa kanneen ta'an xiyyaarota gurguddaa Boeing 777 jedhamu 20 kubbaaniyaa Boeing irraa bituuf Finfinneetti waliigaltee taasisaniiru. Sagantaa kanarratti walitti qabaa boordii daandii qilleensa Itoophiyaa fi ajajaa olaanaa humna qilleensa Itoophiyaa Leetinaar Jeneraal Ilmaa Mardaasaa dabalatee hooggantoonni olaanoo daandii qilleensichaa akkasuma Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Arvin Moosee Maasingaa fi bakka buutonni kubbaaniyaa Boeing argamaniiru. Hojii gaggeessaa olaanaan garee daandii qilleensa Itoophiyaa obbo Fintaasoo sirna kanarratti xiyyaaronni bituuf waliigalteen taasifame guddinni isaa fi gosa isaan Afrikaatti isa jalqabaati jedhaniiru. Xiyyaarota bituuf waliigalteen taasifame 20 keessaa 8 akka lakkoofsa Awurooppaatti hanga 2030tti kan daandiin qilleensa Itoophiyaa fudhatudha jedhaniiru. Xiyyaaronni kunneen tokkoon isaanii imaltoota 440 qabachuu kan danda'anii fi imaltootaaf baay'ee mijatoo kan ta'an ta'uu eeranii kunis daandii qilleensichaa caalaatti sadarkaa olaanaatti kan guddisudha jedhaniiru. Kubbaaniyyaa Boeingitti itti aanaa pirezidaantii daldalaa fi maarketingii olaanaa Biraad Maakii Muuler gama isaaniin daandiin qilleensa Itoophiyaa yeroo ammaa tumsa isaa tarmaa'aa ta'uu himaniiru. Gara fuulduraattis fedhii balali'aa daandiin qilleensichaa qabu irratti hundaa'uun waliin hojjechuuf karoorfanneerra jedhaniiru. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Arvin Hosee Maasingaa tumsi daandii qilleensa Itoophiyaa fi Boeing walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Ameerikaan gama diinagdeen qaban caalatti kan cimsu ta'uu himaniiru. Kabajamtoota hordoftoota Caffee Miidiyaa oduun torbanii keenya kana fakkaata ture hanga xumuraatti nu hordofuu keessaniif galatoomaa jechaa qophiilee Caffee Miidiyaa afaan waliin turtii gaarii.